Akkam jirtu daawwattoota Arraata Siinoor. Biyya keenya har'aa keessatti akkaataa pirootinii haala bu'aa qabeessa ta'een fayyadamee maasha sochiilee qaamaa rezistaansi exercise jedhaman kanneen akka puushaappii fi puulaappii wal qabatan every puushaap and puulaap kan hojjennu sana yoo pirootinii nyaanne maashni keenya haalaan akka guddatu akka jabaatu taasisuu dandeenya. Isa kanaaf pirootina kana immoo haala bu'aa qabeessa ta'een akkamiin fayyadamna kan jedhu qabiyyee keenya har'aataa jechuudha. Kan guddachuuf egaa xuuxamaa pirootinaa dabaluu qabna. Isaaniif wantoota kana ilaaluu qabna. Nyaatota pirooteesiin badhaadhoo ta'an soorrachuu qabna. Nyaatonni pirooteesiidhaan badhaadhoo ta'an kun amiinoo asidii peeptaayidiin akka uumamu taasisu. Isaan nyaatonni kun immoo eenyuu fa'i kan jedhuudhaa fi waan akka balasii, goosberii, mangoo, pappayyaa, anaanaasii, itittuu fi kaakaafaan pirooteesii hedduminaan qabu jechuudha. Lammaffaa irratti nyaatota enzaayimii heddummatan dhangaa ofiitti dabaluu qabna. Enzaayimii warreen heddummatan egaa veejiteebiloota amma maqaa dhoofnedha. Qaamni keenya keessa enzaayimoota paankireesii irraa oomishan barbaacha rakkatu jechaadha. Veejiteebilii yoo sooranne qaamni keenya kanaaf rakkachuu. Ammamtaan kuduraa fi fuduraa yeroo nyaannu dheedhii isaanii nyaachuu yoo kana immoo bilchinni isaanii baay'ee kan hin bilchaanne labbii warra jedhamu sana jechaadha. Bifa kanaan soorrachuu qabna. Qabxiin inni itti aanu nyaata nyaannu sana sirriitti alanfachuu qabna. Sirriitti yoo alanfanne haala salphaadhaan akka inni bullaa'u haala anjeessinaaf jechaadha nyaata nyaannu sana. Bullaa'insa pirootinaa akka utubu nu taasisa jechaadha. Nyaanni irra caalu erga garaacha seenee caccaba. Kana waan keessatti yoo laaffisne caccabsine alanfanne sirriitti alanfanne carraa mijeessa. Nyaata dura dhangala'oowwan yookaan dhugaatiiwwan adda addaa fudhachuudha. Dhugaatiiwwan kun immoo maalirraa qophaa'u yoo jettanii warra jijimbilaa irraa qophaa'uu danda'a, appilii irraa qophaa'uu danda'a, loomii irraa qophaa'uu danda'a, qomxaaxee irraa qophaa'uu danda'a. Tooftaalee kanaan sirna bullaa'insa soorataa keenyaa si'eessuu dandeenya jechuudha. Qabxiin inni itti ta'an immoo nyaatota walitti makuudha. Nyaanni walitti makamuu qabu immoo maal akka ta'e beekuun murteessaadha. Dhangaalee nyaata biroo waliin makuun soorrachuun ni gorfama. Garuu wanti beekuu qabnu egaa pirootinaa fi istaarchii waliin makuun dheemee dhaqee pirootina fakkeenyaaf foonii fi dinnicha waliin makuun bullaa'uu irratti rakkoo uumuu danda'a. Maaliif akkaataan bullaa'uu kaarboohayidireetii fi pirootinii gargar wanta ta'eef jechuudha. Egaa kanaaf isaan kana adda addaan soorrachuu qabna jechaadha. Dinnichaa fi foon waan akkasii waliin soorrachuun gaarii hin ta'u jechuudha. Akkasumas pirootinoota asiidii xixiqqoo oomishan fayyadamuun gaarii ta'a jechuudha. Isaan immoo warra kamidha yoo jettan warreen akka baaqilaa fa'ii jechuudha. Akkasuma pirootinoota kana foon fa'aa gaafa nyaannu alkaalaayinotaan walitti makuun gaariidha. Veejiteebiloota jechuudha. Yoo dhabe immoo dhiyaana eda'amtuu fayyadamuun gaariidha. Namoonni rakkoo sirna bullaa'insa soorataa qaban baay'ee rakkatu. Kanaaf jecha namoonni akkasii sapilimentii fayyadamu jechuudha. Egaa bunaaf shayii dhuguun bullaa'insa pirootinii irratti dhiibbaa qaba. Kanaaf irraa of eeggachuu qabna. Battalaa pirootinii nyaanne jechaadha. Pirootinii humnaa ol nyaachuun immoo bullaa'insa pirootinii sana irratti dhiibbaa hin qabaata. Akkasumas kuufama coomaa fida. Kuufama coomaa fiduu irratti immoo dabalataan obeesiidhaaf akka saaxilamnu yookaan ulfaatina humnaa oliif akka saaxilamnu taasisa. Dhukkuboota birootiif nu saaxila.